Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota SHINNIIGAA BROADCASTING SERVICE Oduu Ijoo yeroo kanaaf qabanneen isinitti himaa ani Rahmat Siraaji. Godina Harargee Bahaa magaalaa Cinaaqsan jalatti gandoota argaman keessatti humni addaa naannoo Somaalee sababa tokkoon alatti uummata Oromoo gandoota kanneen keessa jiraatan irratti dhukaasa banuun dhagahame. Kana malees humni addaa naannoo Somaalee yeroo uummata Oromoo irratti dhukaasa banutti namoota 2 battalumatti kan ajjeese yommuu ta'u namoota 2 ammoo madeessanii dabalataan kan biroo 2 qabanii kan dhabamsiisan ta'uu odeeffannee jirra. Akka maddi keenya himanitti humni addaa naannoo Somaalee dhukaasa erga bananiin booda hawaasni Oromoo iddoo kana jiraatan maatii ofii guuratanii wayita baqatutti qabeenya uummataa kanneen akka loonii, re'ee fi wantoota biroo hedduu kan saamanii fi kanneen biroo ammoo kan barbadeessan ta'uu maddi keenya achi nuuf himanii jiru. Itti dabaluunis waraanni uummata kanneen irratti baname hanga ammaatti itti fufee kan jiruu fi bulchiinsi magaalaas ta'ee qaamni dhimmi ilaallatu ummatichaaf dirmachuu didee uummanni dhumaa kan jiru ta'uun dhagahamee jira. Kaaba Kombolchaa fi Daseetti dargaggoonni adda waraanatti duulaa jiru. Naannoo Amaaraa dhiheenya magaalaa Kombolchaatti sochiin waraanaa jabaan jiraachuu fi dargaggoonni meeshaalee akka qottoo fi gajaraa osoo hin hafin adda waraanatti duulaa akka jiran gabaafame. Torban darbe waraanni mootummaa federaalaa fi hidhattoota TPLF gidduutti hammaate erga itti fufee magaalota naannoo Amaaraa godina Walloo kibbaa keessa jiran tokko tokko to'achuu fincilloonni Tigraay ni himu. Humnoonni mootummaa federaalaas adda waraanaa hundatti hidhattoota irratti miidhaa geessisaa akka jiran mootummaan ibsee jira. Sababii biyyoonni hiyyeeyyiin talaallii COVID-19 isaaniif barbaachisu argachaa hin jirreef weerarichi kan eegame olitti bara 2022 keessa hammaachuu danda'a jechuun dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO akeekkachiise. Qondaalli olaanaan dhaabbata WHO Dr. Bruce Aylward kana jechuun miidhaan isaa addunyaa guutuuf weerarri vaayirasichaa bara 2022 keessas hammaataa ta'a jedhan. Ardii Afrikaa keessatti talaalliin kan argatan 5% qofa. Ardiiwwan biroon uummata isaanii hanga 40 talaalaa jiru. Mootummaan UK biyyoota gargaarsa barbaadaniif talaallii miliyoona 100 kennuuf waadaa kan gale yoo ta'u hanga ammaatti miliyoona 10 kennee jira. Dr. Aylward biyyoonni guddatan ofittummaa dhiisanii biyyoota hiyyeeyyiif carraa isaanii itti talaallii kana argatan bal'isuu qabu jedhan. Somaalonni ajjeefamuu miseensa paarlamaa UK hordofee itti dhaadatamaa jiraachuu himatan. Erga miseensi mana maree British Sir David Ames ajjeefamanii ergaan ajjeesuu itti dhaadachuun miseensota isaa qaqqabaa jiraachuu dhaabbanni lammiilee Somaaliyaa UK keessa jiraatan gargaaru ibse. Sir David ummata isaa filatee South West waliin marii idilee jimaata yeroo gaggeessaa jiranitti ture bakka hedduu waraanamuun kan ajjeefaman. Namni hidda sanyii Soomaaliyaa qabu umriin isaa waggaa 25 Ali Harib Ali jedhamu ajjechaa kanaan shakkamee to'atamee jira. Abbaan nama ajjechaa kanaan shakkame obbo Harib Ali kuulanee duraan gorsaa ministeera muummee Soomaaliyaa turan. Ilmi gorsaa ministeera muummee duraanii Soomaaliyaa Ali Harib Ali miseensa paarlamaa UK David Ames waraanee ajjeesuun shakkame kan to'atame jalqaba torbaan kanatti. Taatee kanaan miirri isaanii daran jeeqamu kan dubbatan abbaan shakkamaa kanaa gorsaan duraanii ministeera muummee Soomaaliyaa Harbi Ali kuulanee ilmi isaanii yakka akkanaa raawwachuun hafee abjooteeyyuu akka hin beekne barruu Sunday Newspapers jedhamutti himan. Daawwattoota keenya oduu ijoo yeroo kanaaf qabanne kan hanga ammaa ture qophiilee SHINNIIGAA waliin turtii gaarii.